Leenjiin dandeettii raawwachiisummaa cimsuu leenjistootaa fi hojjettoota bulchiinsaa kolleejjii guyyoota 5f turu eegaleera. Leenjichi waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaatiin kan kennamu yoo ta'u, leenjicha irratti leenjistoonnii fi hojjettoonni bulchiinsaa kolleejjii Pooliiteeknikaa Adaamaa, Wanjii fi Baalaataa'oo Awaash irraa hirmaatanii jiru. Waltajjicha irratti argamuun haasaa baniinsaa kan taasisan itti aanaan kantiibaa fi qindeessaan kilaastara diinagdee magaalaa Adaamaa obbo Mulaatuu Dhibbaa akka jedhanitti galmoota afran mootummaan qabatee hojjechaa jiru milkeessuuf hojjetaan dandeettii fi ogummaan cimuu qaba waan ta'eef leenjiin dandeettii raawwachiisummaa cimsuu yeroodhaa gara yerootti kennamaa jira jedhan. Magaalaan galmoota afur qabu. Galmoota afur qabu akkuma Oromootti immoo nuyi ergama sadii qabna akka Oromootti jechuudha. Ergamoota keenya sadan immoo kallattii sadii raawwanna. Kana gochuuf leenjii nu barbaachisa. Dandeettii raawwachiisummaa keenya cimsuu nu barbaachisa. Waan keessatti hojjennu beekuu nu barbaachisa. Sadarkaa itti aanaa biirootti gorsituu biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa adde Qoonjii Taaddasaa gama isaaniitiin leenjiin akkuma guutuu Oromiyaatti kennamaa jiraachuu himuun leenjitoonni dhimmoota leenjii irratti ka'an xiyyeeffannoon hordofuun hojiitti hiikuuf gamanumaaf qopheessuu qabu jedhan. Leenjii nama kennamaa jiru kun akka guutuu Oromiyaatti leenjistoota kolleejjii keessa jiranii fi hojjettoota deeggarsaaf hundaaf kennamaa kan jiru yeroo tokko guyyaa har'aatti kan jalqabu jechuudha. Kanaaf hundi keenya hojii dhaabneeti kan as dhufnee jirru, hojiin hojjetamu tokko illee hin jiru. Hojiin keenya leenji'uudha, waan qabnu walii dabarsuudha. Mootummaan maal yaade waan jedhu kana hubannoo walii galaa qabannee gara hojii keenya idileetti deebi'uudha. Kanaaf qalbii guutuudhaan leenjiin kun hordofamuu danda'uu qaba. Itti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa obbo Abdulqaadir Xayyibuu gama isaaniitiin kaayyoon leenjichaa karoora mootummaan naannichaa Oromiyaa ogummaan humneessuuf qabatee hojjetaa jiru milkeessuuf gaheen leenjistootaa fi hojjettoota bulchiinsaa kolleejjii maal akka ta'e hubachiisuufi jedhan. Leenjichis guyyoota 5f kan kennamu ta'uu ibsaniiru. Leenjiin kun kaayyoon isaa leenjitoonni kun sirnicha irratti hubannaa gahaa qabaatan hojii mootummaan naannoo Oromiyaa ogummaan haa humneessinu jedhee karoorfatee socho'aa jiru kana irratti xiyyeeffannaa addaa akka argatan dabalataanis carraa hojii uumuun daabboo oli ogummaan sartifikeetti oli jedhee immoo biiroon carraa hojii uumuuf ogummaa DNA 11 akkasumas dhaabbilee misoomaa DNA 11 kolleejiin DNA jaarratti haalli itti hojii hojjetaniif karoora addaa baheetti socho'amaa jiru kun milkaa'uu akka danda'u humni kun humna gahaa akka argatan yaadameeti kan sagantaan kun qophaa'ee leenjii kennamaa jiru.